هذا كان يلم يدني تمرات تجيك دوان جيت وبينين ميديا متامدي ما لك بقى يرى دبت بجورا ما بتي جيجا منجستي بتي أكملت أبدا تكاوى هنا الناس كده تكبر كمان بري تكمل ما تابون بار لما هتون بار يا لكن زبون بتشانه ودين سو متشانكوا لازم بايشانك مية توبيا تو قلة من دينه وزبوك بق على بالا سلطان بتشانه ودين سلام وسلف يوت أم يزفنوا ميموزكوا بزو قالوا بزو دي بتشاكل يا بوري نقلوا البقى يا بوري يقولوا عبدوان أي مرات كلمة سرايا لب أربعة كاجو دراسولد أربعة كاجو أجراشنا فقط لجال مثالا لجنا مثيتا يوم كولة شورت انتظروا متاسبوا أربعة كاجو دراسولد mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii sadii hin jira riyaad irraa kaasaniiti harki irraa na kaasaniiti haayir na buusanii haayir irraa fuudhanii ni galtan jechuun jidda na fidan sigale kanaafuu namni gartee riyaad bakki irraa galu jiran saniis Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti riyaad mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo taane bakki itti lammiin san galu jirtus gartee Itoophiyaadha mootummaa fudhachuu jirus Itoophiyaadha kanaafuu nuti baatii torba duraas viidiyoo waraabaa turre iyyaa turre jidda namni dhufee jidda dhufnee nuti takkaa mootummaa sina garree ambaasii sina garree rakkoo meeqa maraataa ambara torba jechuun yookaan lakkoofsa torba maraataa na bira maraate kanii fuudhee ambara torba geessee maraataan keenya lammii teenya ta maraatte tachi keessatti. دوان جيت Shakkiiroo maamii ta'uu sinuma keessaa baana gaafata. baay'ee takka dararamu jirra rakkatu jirra kana duras liibii kana waraabu turre akkuma yaadata warqaa turtan wallaahi bashiraanii ta'ee jira baay'ee takka namatti dhaga'ama yaa uummata oromoo mangistiin qabdu miidiyaan qabdu nuti akkamitti miidiyaadhaaf akkamitti mangistiidhaaf akkamitti biyya kana keessatti dararaamna amala takkaan wayi haadha kiyya yaadne ilmoo kiyya yaadne haadha manaa kiyya yaadne rakkootaa kiyyaatti oomsee wallaahi uummata tokko nama rakkootti wadda tokko nama deemti keessa iyyuu waggaa jortaa gaafa inni shortaa amma imbaasii keessa si ciise waan goonu qabdu dura barakaatiin jiru sinin jechuu turre barakaatiin jiru jennee sin sabuu turre amma waan sin sabu tokko hin qabnu imbaasii keessa sirra ciise imbaasii keessa hin gaafadhaa nuun jedhan OBN'n miidiyaa uummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbattu nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abada takkaa wayii dhabnas keessatti rakkoo tokko malee barii takka malee nama saabuun baane nama hatuun baane rakkoo tokko malee dhawgaa amma kana kan hidhamu jirru maal yaa uummata Oromoo sin numaaf nun birbanne miidiyaa maaf nun birbanne maal goone nama maa takka hin goone amfaayyaa miira keessa galeetiin jedha waan hin jedhee dubbatu qabu yeroo darbellee uummanni liibirootti nu laaluus turtan galtan nu seetan isinillee nuti hin galle asuma jirra nuti uummatuma sani iyyinee namatti himan dhabne lammii itti himan dhabnaan dhiis amma immoo yoo dubbannee fala argina jennee ofirraa dubbachuu jirra yoo dhageessan qaama dhimma ilaalatu nu gaan isin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu maali loogiin warri riyaad warri baatii tokko galaa jira warri baatii lama jira galaa jira asittiin warri waggaa tokko ji'a sadii maaliif hin galle baay'inaan uummanni ka jiru mana hidhaa kana nama 30 ol top jira ambaatiin nama gachileettee gadhiisi nama isaan gacha hin agarre as keessa hidhaa jira uummanni jechuudha kana waan ta'eef qaamni hin midhi ilaalu waan kana akka furmaataan tamtamaan nu gootan ammaan dollee viidiyoo waraabnee jira viidiyoon keenya hujirra dhoollee rakkoo cimaa qabnaa hadara yoo dhumne biyya keenyatti galchaa nu fixa biyya keenyatti galuu barbaannu mana keenyatti galla maatii keenyatti galla waan as keenyatti urmii keenya dabarsinuuf hin qabnu hundi isaatu kun tapha saffisaan Itoophiyaa waan jedhamu as keessa jiru guutumaan guututti kana waan ta'eef rakkoo keenya kana odoo oolleen bulle gadi fageenyan nu laala gadi fageenyan fuudhi nuti mana nuti baatii sadii as keessa jira baatii sadii Itoophiyaan tokkitti dhufee maqaan hunda'u rakkoo yoo ganne rakkoo keessan rakkoo ambaasiin keessan dalagaan jiru nuun jedhan maal ambaasii mootummaa maal as ka'eef ambaasaaddan leencoo baatii maal hojjeta kalammii isaatiif hin dhaabbanne kalammii ofii bira hin dhaabbanne maaliif biyya kana ta'an yoo uummataan hojjanne ajalanii galu wayya kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu rakkoo keenya kana sabaa sabalamoota keessa jira nu dubbisa ውድ ወገን የኢትዮጵያ ሕዝቦች እንደምንተውን አመታችን ነው ከታሰርን አመት ከሁለት ወር አመት ከአራት ወር ሆኖናል መጀመሪያ ላይ ተይዘን ጎንፋ ተያዝ ከርጅ ታሰር ከርጅ ወጥቶ ከታሰርን በኋላ ወደ 20 ትበራላችሁ ብለው ወጡ 20 ወጥቶ በኋላ በቃ ያለ ገፈፋ ልብሳችን ንብረታችን ገፈፉ 20 ታሰር 22 ወር ከታሰርን በኋላ ትበራላችሁ ወደ ጅዳ ጅዳ ከመጣ በኋላ ያው አመት ከሁለት ወር ታሰር ጅዳ ሪያድ ላይ አምስት ወር ታሰር ጅዳ መከተል ስለኛ የሚቆልን ሰው የለም በጭራሽ እንዴ አላወቅነው እምባሲ መጥቶ ዛይ ጠይቀንም ለምን ነው እምባሲ የለም እንዴ ለምን
የተሰቃየ ነው ይያሉ ስንት ወንድሞቻችን ያቆሉ ያየናቸው የሞቱ ከዚህ የተወጡ የተየምብት የሚወሰዱበታና እና ባካችሁ ስለኛ የሚቆልኝ ሰው የለም እንዴ መንግስት የለም ባለስልጣን ሁላ ለራሱ ነው ለገንዘብ ብቻ ነው እንዴ ነው የሚጨነቀው ለህዝብ አይጨነቅም የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣ የሚዘፍ ነው የሚወጣው እንዴት ነው እስር ቤት ያለው ሀገራችን ወጣ ነው ሰርተን እንቀየራለን ብለን ጃረቢያ መተን መስጊድና ተራለን የተቅሪቱ ተራለን በህዝቡ ላብ ነው ያ ሚስኪን ህዝብ ሀገርና ቀይራለን ነው ያለው ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሰቃየው አረባካችሁ የህዝብ ያለ የወገን ያለ የመንግስት ያለ ድረሱልን የዓለም መንግስት ምን ቢመምተው አረ ህዝብ ያለ ሸራርጉልን ባካችሁ በጣም እየተቸገርን እየተሰቃየን ያለ ነው ምንም ስለኛ የሚጨነቅልን ምግብም 3-4 ተዘጋል በቃ የናንተ ግንባታችሁ ነው ችግሩ እኛ መናርጋችሁ አስክሬ ስንጠይቅ ነው ችግሩን ባዚዋን አልጋው ላይ መጣ ሆኖ ቤተሰቦቹ ጋር ቢስራ እያወራ እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባል ተያ ስለኛ የሚጮህልን ማን ነው አረ መንግስት ያለ አረ ህዝብ ያለ ድረሱልን ባካችሁ ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያቦኑ ነቅለዋል በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም አረ ባካችሁ ድረሱልን አረ ባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ ያለ ሚስት አለን ልጅና ሚስት የታዩ አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት አረ ባካችሁ ድረሱልን ተሰቃይ